Balakesan dhufne tabachu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuutan isillachu. Hai asin turre eessa deemtati? Maal eewwa maal taatan fayyaan qabtee saruftan? Ani saalaa dhufaa jira qaama. Maal saa kana socho'aa isin jedhe? Awwa maali na balleessitanii maali? Nu amnaa gujiraa maal maa saa kanas fidete? Muktaari wali heerumannaa fakkaate ture. Garuu abbaa carraa gaabbaa carraatti fudhata. Garuu waan rabbi namaa rizqe. Wantu Muktaar aaree kutee Muktaar boobu. Deebisi adi Umar ko qabu so Muktaar boo jira kanaafuu waan rabbi namaa rizqe malee wani ta'uun jiru jechuudha. Kanaafuu abdataa baga gammaddee baga mabruuk isin jennee jirra. Maashaallah rabbi wajjin isaan tursiisu wajjin tura isin jenna horaa bula መልእክት ካለሽ እንግዲህ ማለት ነው ለአብደታም እንደውም ለአሚና እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ ማለት ነው። በጋ ገመደስ እንጀዳ ብለስ አኺያ አስለቸው በገደስ እንጀዲ ሳራን ዲሽጋ አከሲ አከን መስንጀድ ወርባቲ አብደታ ከነ በጋ ገመደስ እንጀያ ታንሱ ለአሚና ነሰ እንጅርቱ ስለጋ numa jeani amma abdata baga rabbi si gammachise abdataan baga gammadde jennaani baga sadarkaa kana geette jennaani gammachuu fakkeessuuf himmootu mee hundi keessan takka harka walitti akkatti dhooftan akkatti dabaala keessaan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuutan isillachu dabaala keessaan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuutan isillachu. Kanaaf baga gammadde jennaani yaw adde badhaatullee kaamilaan sadarkaa kana ga'uuf heerumuu isitti baga baay'ee gammade jette akkuma isii gammachuu isii sirba tokko kacidhaa waan ittiin gammadde nu affeertuu jedha. Egaa akkuma ja'ametti gaa hundi keenya arra yuutuubaroonni hedduun keenyaas wal qabamanii as jira jechuudha. Gammachuu abdataadhaa gartee yookaan gartee kan kaamilaadhaa isaa wajjin qoodachuudhaaf gartee asitti argamne jira jechuudha. Okay, namoonni gartee hawaamin namni hedduun kan dhufne jira jechuudha. Saniifuu gartee xiqqaattus gartee namni nuti asitti argamne jirra. Saniifuu abdataa bagammadde alf mabruuk siin jennee jirra. Alf mabruuk. Ayo. Onkaan dasaalaachu. Assalamu alaikum daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota keenya guyyaan har'aa kun guyyaa waa hundarra caalu isaan lamaanuu baga rabbi gammachiiseen ja'a tawfiiqaa fi inshallah milkiidha warra wal fuudhee hojii jiraatu rabbi isaan haa godhu. Amiin. Kifaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota keenya alf mabruuk abdataa. الله يبارك فيك ألف مبروك كاملة كمان هقول فتول لي ننجافي ننجاني لا بكو أبدأ كاملة ألف مبروك إنجانا ألف مبروك ألف مبروك مالي سربة يا ربي غيا دعوتك كينيا إن سربنا إن جمعنا غيا مناتو بيوني إن سربنا سربهم تكونوا نتعافوا سرب سربهم نسربه أنا أيوة جاتي أفاني دبونا من بافتو أنسو مني جامنا قديم باتو بولا جاوين كوتي بقامتي نري هذا مودي سي وركي متي مري هذا موجا خانا وركي
jechi afaan indeemu nama baaftu ansumane gamana gadim baatu. Ay edi nagar garaga. ውድ የካሚላ ዩቲዩቦች ዛሬ ማለት ነው እንግዲህ አጠር መጠን ያለ እጅግ በጣም የሚያምር የቀለበት ስነ ስርዓት ተዘጋጅቷል ማለት ነው። አብደታ እና እንዲሁም አሚና ማለት ነው በትንሹ የቀለበት ስነ ስርዓት ሊያደርጉ ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እኛ በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ጅማሬው ይሄንን ይመስላል። ወደፊት ደግሞ ሰፋ አድርገው ቤተሰብ ጋር የተለያየ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። እንግዲህ በነገሩን መሰረት ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው ያለውና እንግዲህ ለአብደታም ሆነ ለአሚና አልፍ መብሩክ እላለሁ እንደኔ ማለት ነው። ሱመያ እስኪ አንቺስ ምንድነው ያለሽ አስተያየት? እንግዲህ ያው አንቺ ብለሽዋል አጠር መጠን ያለ የቀለበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው የሚካሄደው። በመጀመሪያ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምታዩት አጠር መጠን ያለ ቀለበት ስነ ስርዓት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሙፋጃ ነው። ካሚላ አታውቅም ማለት ነው ሙፋጃ መሆኑን። እንግዲህ ከአብደታ ጋር አብደታ እኔን አናግሮኝ ሙፋጃ ቢሆን ብሎ እሺ ብዬው አንድ ላይ ያው ቀለበቱን ስንገዛ ምናምን ያለው ነገር ማለት ነው እንዳያችሁት። እንግዲህ እዚህ ሁሉም በተገኙበት ቀለበት ስነ ስርዓት ሊካሄድ ነው ማለት ነው። አሚና ጂኒ ያለባት አታገባም ያለች የተባለችው ልጅ አሁን ልታገባ ነው ማለት ነው። የምን ጂኒ የምናምን ነው አሁን ልታገባ ነው። እንግዲህ በሰፊው ከቤተሰብ ጋር ኢትዮጵያም ይሁን እዚህ ሰፋ ባለ ሰርግ ደግሞ እንመጣላችኋለን ማለት ነው። እስከዛው ግን አሁን አሚና ከስራ ስትመጣ ማለት ነው እነሱ ተደብቀው እኔና አንቺ ወይም አንድ ሰው እኔና ፈውዚያ ሆነን እናለባብሳትና የአንድ ሰው ሰርፕራይዝ ነው ብለን ወደዚህ እናመጣታለን። እንግዲህ የምትቀበል ይመስላችኋል? ያው እንግዲህ እሱን አብረን የምናየው ይሆናል። እኔ ግን የምትቀበል አይመስለኝም እኮ ቀለበቱን ተቀበላሽ አትቀበልም አይታወቅማ። አዩ ተማም እና ማለት ነው ከአብደታ ጋር ተነጋግረው ቀለበት እንግዲህ እሺ ተነጋግረዋል። ያው እንግዲህ ግን ቀለበቱን እሺ ትበለው አትበለው የሚታወቅ ነገር የለም። ለምን ቀለበቱ ሙፋጃ ነው ማለት ነው። እንዳያችሁት እኔን በኔ ጣት ልክ ነው ተለክቶ የተገዛላት። ልብሱንም ደግሞ እኔ ነኝ የገዛውላት። ትውደደው አትውደደው ባላቅ ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ መጨረሻውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ተከታተሉን። akkuma argitan Amina filuu deemtee jirti Sumayyaan yeroo as geette itti uffistee yeroo xumurteetti as fiddii nu as jiraatu quban qabdu yeroo san ifaa dhaamsinet waan gootan ifaa dhaamsinaa yeroo isiin balbala Sumayyaatti himee jiraan jalqaba Amina osseena yeroo Aminaan achi osseentu boom yoo namni gariin gootan namni gariin sarpiraayis jettaniin balbalarratti achitti sarpiraayis goonet achiin gara bakka keekii geessanaa jechuudha. Sagalee keessan dhaamsan tititiin godhina ifaan dhaamsisanii akkasi eena tole caljitan yeroo balballi banam Mustafa asiitan balbalarra tolchaati asikarra maalis fakkaati yoo balballi banam isin tuqa sagaleen keessan isa qadageen bakka akkasuma dhaabadha isin kammaan balbalarra jiru qofa asiki jadi dachi qabdeet akka isin rifattuuf bakka ka fuula isiit irraatti fish goota akkuma isin seenten Kifaaya fi Sumayya fiduu deeme itti uffisanii fiduuf deemanii yeroo dhuftu haala saniin goota jechuudha. Eewa nam tokko akkan ta'e hundi keessanuu dhaabadha tole. Yoo tokko ta'e ka dhaabatu hunda dhaba ka'a. Qophaa'ee amma tamaam. Ifaa dhaamsi tamaam. Laa. Caalli sagalee keessan dhaamsa ka'a. Yeroo isin as wanni gootu ifaan dhaamsitan. Yeroo isin as kalaa jettu. Sagalee keessanuu dhaamsa. Callisaa ka. Yoo akka isaas geette miseeyyee gujiran. Sumayyaan balbalarra geenne jettee nu barreessinaanin ani isinitti hima balbalarraa as fagaatta Mustafaa eegasii baam agootan tole. Kamis kasih koisu. Dhaamsi mee ifaa akka naqqanis ifaa dukkanis dhaamsi mee. Dhaamsi yoo dukkanoo ta'e hirrifatu bareeda. Dhaamsi.
kun hin dhaabne asii kalaas dhiisii ibsi. Miseejii beekii siin balbala as kaloofnanii miseejii na barreesti. Wayii soon barreessin nuti seenti sana of eeggachuu qabdan. Hin dhayinaa qofa irraa si ka'a. Ulaan jennaa itti gadhiisu jettee. Maa turan akkatti dhufanii? Hirrafamu achumaan. Ka'e Muktaar. Kunoo taa'uu deeman si argani kunoo ka'e. Inta taa'ee nam tokko kan ta'een. Qo'ee callisaa sagalee dhabda. Naan barreessini qo'ee. Qaqqaati godhinaa. Laa hin dhufne qo'ee naa barreessitii miseejii eeguu jiran. Miseejii eeguu jira yeroo naa barreessan. As kennan naa barreessitii. Qophaa'ee eegaa yeroo isin boom sarpiraayiz. Qo'ee hin barreessine akka barreessitii eeguu jiru. Callisaa kaa. Maa dhufuun edeni? Callisaa kaa. Hin kolfinaa akkas yoo akkas as ga'e achi gaadha. Caaltuu dhoggaa achi kolfu jira. Lasqaa. Lasqaa malee callisuu inni mana. Caaltuu callisii jennaan lasqaa fideette. Callisaa eeggadhaa eeggadhaa. Kush hin godhaa achi balbalarraa. Akka hin dadhabne ispoortii dalagaa keessanii. Unu fite harri hin dhuftu. Miila keessan sochoosaa akka hin dadhabne tamaam. Sochoosaa. Dhufne eegu jira eegu jira. Kolfis laa antuma kolfa soofinne ta'e akkasitti. Hayyaa hin dhufanii sumayyaa maal eddeetti lulu? Waan naqqaateetti lule? Laa hin naqqaate. Amina naqqaa bira. Maa turan akkatti miila keessan sochoosaa kan dadhabne. Laa isiin barreessitee as gette. Laa inta taa'een akka ka'a. Inta taa'een callisaa kanas callisaa yoo kaas kalofti faama. Ka'a caaltuu faa ka'a achisi ka'a. Eessan deemta? Dhiisi qabadhuun dhoostaa itti yoo jiru dhufan. Itti dhoostaa qabadhu. Mustafa balbarraa siqa akkasaati. Laa hin dhufne qo'e hin dhufne. Balbala ila achi as banamaami. Hajjiif Mustafaan akkan as baya. Eewa akkan as baya sin. Maa hin dhufane gama. Ifaan ibsitamoo. Hai, eero looster. Isini isaa miti dhaab. Hai, maatan isini. Dhaabadhu. Callisaa. Balbala cuf. Laa isaa miti. Balbala cuf. Dhaab. Cufi balbala cuf.
Hai, asin turre eessa deemtet? Malee waa maal taatan fayyaan qabdanii? Ani saalaa dhufaa jira. Maal saa kana socho'aa isin jedhe?